maqaan koo Makonnin Baayisaan jedhama. Bulchiinsa godina Shawaa Kibba Lixaati. Akka godina keenyatti hojiin misoomaa waggoottan darban kallattii mootummaan keenya fi paartiin keenya kaa'u irratti hundoofnee jijjiiramoota guddaa fiduu akka danda'an hojjetaa turreera. Kana keessattis keessayyuu bu'uuraan kan ilaalamaa ture qabeenya guddaa qabna. Otoo qabnu maaliif akka nama dhabeetti ilaalla? Otoo hojjechuu dandeenyu immoo maaliif jijjiirama fiduu dadhabnee xiiqii jedhu giddu galeessa godhatamee ilaalama kanaatiin jijjiiramoonni hedduu gama hundaan gama misooma baadiyyaatiin gama misooma magaalaatiin akkasumas gara hawaasummaatiin gara bulchiinsa fi horataalitiin jijjiiramoonni guddaan akka dhufan hojjetamaa tureera. Kana keessatti gaa hooggansi miira hin danda'amaatiin xiiqii keessa galee akkasumas hawaasa hirmaachisee halkanii guyyaa hojjechuutiin bu'aawwan gurguddaan dhufuu danda'eera. Kana keessatti akka fakkeenyatti kaasuudhaaf hojiileen misooma baadiyyaa keessatti hojjetaman qonna fudhannee yoo ilaalle qonni keenya lafa jiru qofa si'a tokko oomishuu otoo hin taane si'a lama si'a sadii oomishuu akka dandeenyu teknooloojii akka fayyadamu galteewwan qonnaa adda addaa fayyadamnee oomishaaf oomishtummaan keenya akka dabaluu danda'u hojiileen gurguddaan hojjetameera. Kana keessatti jiruuf jireenya hawaasa keenya akka fooyya'u qonnaan bulaan keenya oomishuu irra darbee fayyadamuu irra darbee oomishee fayyadamuu irra darbee waan oomishe sana immoo gabaadhaaf dhiyeessee maallaqa guddaa argatee investimentiitti akka ce'u jiruunsaa akka jijjiiramu ga'ee dinagdee keessatti qabu akka ba'u hojiileen gurguddaan hojjetamanii jiru jechuudha. Kan qonnaa qofa jallisii boonaa kanaan dura hin danda'amu miira jedhuutiin hooggansi keenya ilaalaa ture. Ogeessi keenya ilaalaa ture jallisiin boonaatiin akka qamadii oomishuu danda'amu kuduraa muduraa bal'inaan oomishuu akka danda'amu lama sadii oomishuu akka danda'amu keessayyuu akka godina keenyatti poteenshaalii bishaanii ol dhiyoodha qabna. Kanaaf poteenshaalii kanarratti fayyadamnee qonnaan bulaan keenya boollaa gabaabaa qotatee kaan immoo bishaan lafarraa yaa'u fayyadamnee deeggarsaaf hordoffii goonee paampii mootummaan dhiyeessu teknooloojii mootummaan dhiyeessu galteewwan mootummaan dhiyeessu irratti hundoofnee oomishni keenya akka guddatu oomisha qofa otoo hin taane oomishtummaan keenya akka dabalu hektaara tokkotti qamadiin kanaan dura hektaaraan kuntaala 20 hin caalle amma sadarkaatti 39 ga'uu akka danda'u taasifnee jirra jechuudha. Egaa kana keessatti hawaasni keenya waan mootummaan qabate jijjiirama guddaa imala badhaadhinaa qabate hawaasni keenya hubate hooggansi keenya kana hubate hawaasni fi hooggansi walitti dhufee kallattii mootummaan fi paartiin keenya kaa'u giddu galeessa godhatee bu'aawwan gurguddaan akka dhufu taasisuu danda'eera jechuudha. Gama biraatiin yoo ilaalle carraa hojii uumame galmi misooma baadiyyaa tokko carraa hojii uumuti. Dargaggoonni keenya hawaasni keenya keessayyuu immoo dubartoonni carraa hojii bal'aa argatanii jiruun isaanii akka jijjiiramu fayyadamummaan isaanii akka mirkanaa'u dinagdeen isaanii akka jijjiiramu jiruun isaanii fooyya'ee maatiin isaanii ijoolleen isaanii jireenya gaarii akka jiraatan taasisuun danda'ameera. Kanaan alattis keessayyuu gara kuduraatiin muduraatiin yoo ilaalle kallattii mootummaan keenya kaa'eetiin akka godina keenyatti hojiilee gaggaarii ta'anii fi fooyyee ta'an eegaluu dandeenyeera. Abukaadoo irratti hojii eegalleera, muuzii irratti bal'inaan hojii eegalleera, aappilii irratti hojii eegalleera, pilamii irratti agirookooloojiin keenya eeyyama waan ta'eef achirratti hojii eegalleera. Wanni jiru baay'ee jajjabeessadha. Keessayyuu qonnaan bultoota carraa hojii hin arganne isaan akka carraa hojii argatanii fi waldaa gurmaanii lafa mootummaa irratti muduraa adda addaa akka oomishanii fi achirraa immoo galii argatanii jireenya isaanii akka fooyya'u hojiilee babal'aa hojjetaa jirra jechuudha. Kana qofa miti dhimmoonni ashaaraa magariisaa faana wal qabatan akkuma beekamu inisheetivii muummee keenyati. Jijjiiramni qilleensaa yeroo ammaa addunyaa irratti dhiibbaa maalii akka fidu hin beekama. Kana irratti hundoofnee kallattii mootummaan kaa'u irratti hundoofnee lafoonni bal'aan kanaan dura bosonaan haguugamanii turan hiyyoomanii yookiin luqaanii turan deebi'anii akka biqilaan adda addaa dhaabamee biqilaa kanarraa immoo tokkoffaan hawaasni keenya akka fayyadamuu danda'u biyyeen akka hin dhiqamne bishaan lafa jalaa kanaan dura gogee ture akka ba'uu danda'u hojiilee babal'aan hojjetamanii jiru jechuudha. Ashaaraan magariisaa keessayyuu hawaasni keenya yeroo ammaa kana karaa guutuu ta'eetiin baree fayyadamummaa isaa baree hojiilee babal'aa hojjetaa jira. Kanaan alattis hojiin ashaaraa magariisaa akka godina keenyatti hojjetame miidhaginaanis
fakkeenyummaadhaanis tulluuwwan kanaan dura luqaanii turan deebisanii akka biqilaan irratti margu gochuu irrattis akka fakkeenyummaa tokkotti ilaaluun hin danda'amu jechuudha. Fakkeenya tokko kaasuudhaaf naannoo aanaa Wancii Tulluu Sonqollee jedhamutti hojiin ashaaraa magariisaa dhaabbii biqilaa guyyaa tokkootiin akka godina keenyatti barreen gaddaa achirratti labsame har'a biqilaan achitti dhaabatee jiru abukaadoon dhaabbatee jira, aappiliin dhaabbatee jira, burtukaanni dhaabbatee jira. Waldaan gurmaa'ee qonnaan bulaan kunuunsuudhaa fi asirraa immoo fayyadamummaa guddaa akka argatu hojiileen hojjetaa turre baay'ee kan nama jajjabeessuu fi fayyadamummaa hawaasa keenyaa kan mirkaneessu ta'uusaa hawaasni keenya hubatee hooggansi keenyas kanarratti jajjabaatee hojjetaa akka jiru ilaaluun hin danda'amu jechuudha. Kana qofa miti gama hawaasummaatiin yoo ilaalle hojiileen barnootaa fi teekinooloojii kallattii mootummaan keenya irratti kaa'ee akka hojjennu kallattii kaa'ee hojjetaa jiruutiin yoo ilaalle jijjiiramoonni guddaan dhufanii jiru. Manni barnoota bu'uura boruu dhalataa boru biyya kana ijaaree fudhatee deemuudhaa danda'u qaruu keessatti gahee olaanaa taphata. Daa'imni sarkaa daa'imummaa ishiitti dandeettii horachuu qabdu yoo horatte godarratti yookiin kutaalee godaarratti sirriitti yoo sammuu ishii qarame yoo irratti hojjetame ijoolleen boru immoo biyya fudhatanii bahuu danda'anii fi biyya kana ceessuu danda'an imala badhaadhinaa milkeessuu danda'an uumuun akka danda'u mootummaan keenya hojii babal'aa hojjetaa jira jechuudha. Manneen barnootaa bu'uura boru keessayyuu hirmaannaa hawaasaatiin bal'aa ijaaruu dandeenyeera jechuudha. Kanaanis hawaasni keenya fayyadamaa ta'ee jira. Ijoolleen keenya mana barnootaa sirrii keessatti akka barattu, barnoota gahaa fi qulqullina qabu akka argattu, xiinsammuu ishii, yaadamni ishii kaayyoo gaarii akka qabachuudhaa dandeessu hojii hojjetameetiin jijjiiramuun dhufaa jira. Kanaanis barattoonni gaafa kutaa itti aananitti darban qabxiin isaanii akka fooyya'u taasisuu danda'ameera. Kanaaf hirmaannaan hawaasaa gama kanaatiin barnootaa fi teekinooloojii irratti xiyyeeffatee akka hojjetu taasifamee ture baay'ee guddaadha jechuudha. Bajata mootummaatii olitti hirmaannaan hawaasaa keessatti kenna tajaajila lammummaatiin mana barnoota bu'uura boruu ijaaru, mana barnoota sadarkaa tokkoffaa ijaaru, mana jireenya barsiisotaa haaromsuu, meeshaalee keessoo jiran guutuu teessoo fi kanneen dabalatee hojiilee babal'aan hojjetamanii jiru jechuudha. Kanaan alattis fayyaa irratti fudhanne fayyadamummaan hawaasa keenyaa akka mirkanaa'uudhaa danda'u inshuraansii fayyaa hawaasni keenya baafatee miseensa ta'ee gaafa rakkate qarshii illee hoo dhabe dhaqee achi akka yaalamuu danda'u qoricha gaallee akka argachuu danda'u hojiileen gurguddaan hojjetamaa ture. Hawaasni keenya akka gammaduu fi wabii fayyaa isaatii akka argatu hawaasni keenya fayyaa argate immoo hojii misoomaa keessatti gahee isaa taphachuu akka danda'u hojiileen hojjetamaa turan baay'ee kan nama jajjabeessuu fi fakkeenya gaarii akka ta'u hubachuun hin danda'amu jechuudha. Kana qofa miti. Gama biraatiin gama carraa hojii uumuutiin yoo ilaalle dargaggoonni keenya carraa hojii uumuu argatan fakkeenyuma kaasuudhaaf kan bara kana naannoo 70,000 olii 70,000 olii carraa hojii akka argatan taasisuu dandeenyeera jechuudha. Dargaggoonni kun carraa hojii argatan lakkoofsi isaanii salphaa miti. Dinagdee keessatti gaheen isaan taphatan salphaa miti. Maatii bulchuu irratti ijoollee ofii akka barsiisan, ofii isaaniitii dinagdee akka horatan, maallaqa akka argatanii fi jijjiirama akka fidan hojiileen babal'aan hojjetamuu danda'eera. Kanneen keessaa akkuma fakkeenyatti ilaalle qonna irratti, manufaakcharing irratti, horsiisa irratti, inisheetivii mootummaan keenya gadi buuse irratti, furdisa irratti, lukkuu irratti akkasumas hojiilee babal'aa irratti hojjechuu dandeenye jira jechuudha. Kanaanis hawaasni keenya dargaggoonni keenya keessayyuu dubartoonni fayyadamummaan isaanii akka mirkanaa'u hojiileen hojjetaman hawaasa keenya biratti mootummaan keenya paartiin keenya hagam xiyyeeffatee jiruuf jireenya hawaasaa keenyaa jijjiiruuf akka hojjetaa jiru kan namatti agarsiisuu fi imala badhaadhinaa eegalle sana fuulduratti kan tarkaanfachiisu ta'uusaa ilaaluun hin danda'amu. Kana qofa miti. Hojiin gama qonnaatiin keessatti qonnaan bulaa keenya investimentiitti ceesisuudhaan hojjetamee jiru baay'ee boonsadha. Kanaan dura hubannoon jiru laafaa ture. Yeroo ammaa kana qonnaan bulaan keenya qusatee investimentiitti ce'ee kaapitaala horatee gahee dinagdee keessatti qabu akka dabalu gochuu irratti hojiin hojjetamaa ture dhugaatti kaasuudhaaf yeroo ammaa kana baay'ee olaanaadha jechuudha. Akkuma fakkeenyatti kaasuudhaaf qonnaan bulaan kanaan dura investimentiitti ce'uudhaaf baay'ee hubannoodhaan isin rakkata jechuudha. Teeknikaalii deeggaranii hordofanii qonnaan bulaa biizines pilaanii qopheessanii fi akka qusatu godhanii hojiitti galchuu irratti gaaffii ture. Yeroo ammaa kana garuu barum kana qofa yoo ilaalle qonnaan bulaa 1,200 olii investimentiitti akka ce'u taasifamee jira jechuudha. Maallaqa gurguddaa qonnaan bulaan keenya waan argatu irraa qusatee baankitti
statementii isaa qabsiisee investimentii akka ce'u achiin immoo hojii investimentii sana keessatti galee immoo gara activity gara operationii akka galuudhaa danda'u hojiileen babal'aan hojjetamaa jiru. Kanaanis qonnaan bulaan keenya fayyadamaadha. Kana qofa miti. Hojiin qonnaan bulaan keenya tiraaktara bitatee teekinooloojii fayyadamee qonna isaa oomisha isaa dabalee sangaadhaan qotuu irraa darbee gara mekaanaayizeeshiniitti akka ce'u dabalataanis immoo deeggarsi gara mootummaatiin godhamee jiru dhugaatti kaasuudhaaf olaanaadha. Tiraaktarri aanam tokko yoo fudhanne tiraaktara 3-4-5 qonnaan bulaan qabu yeroo ammaa kana jira jechuudha. Sangaa isaan furdisee gara gabaatti dhiyeessa lafa isaa garuu tiraaktaraan qota jechuudha. Kuni bu'aa imala jijjiiramaatii fi bu'aa mootummaan keenya yookiin paartiin keenya jiruu hawaasaa jijjiiruudhaaf hojjetaa jiruu fi kanaanis qonnaan bulaan keenya hawaasni keenya bal'aan fayyadamaa akka jiru hubachuun ni danda'ama jechuudha. Kana qofa miti pirojektoonni baay'een kanaan dura dhaabbatanii turan akka deebi'anii hojiitti hiikaman rakkoon isaanii qoratamee pirojektoonni kun tajaajila hawaasaatiif akka kennuu danda'an hojiileen gurguddaan hojjetamaa tureera. Pirojektiin kun amala isaaniitiin pirojektii yeroo gabaabaa keessatti hojjetaman, pirojektii yeroo dhiyoo keessatti yeroo dheeraa keessatti hojjetaman akka ta'e hin beekama. Fakkeenyaaf pirojektiin gara federaalaatiin jiru waggaa 2-3 fudhachuu hin danda'a jechuudha. Kan baay'ee gaarii ta'ee fi muuxannoo irraa fudhannee akka godina keenyattis akka waliigalaatti akka mootummaattis uummanni keenyas ilaalaa jiru pirojektoonni kanaan dura waggaa dheeraa lakkoofsisanii yeroo baay'ee gubanii kaan isaanii kan hin milkoomne turaniiru akka godina keenyatti. Yeroo ammaa kana garuu pirojektiin federaalaas kan naannoos kan hirmaannaa hawaasaatiin hojjetamus yeroo kaa'amee gaditti hojjetamanii hawaasa keenyaaf tajaajila gurguddaa kennaa jiru jechuudha. Bishaan irratti haa ta'u, daandii irratti haa ta'u, bu'uuraalee misoomaa biroo irratti haa ta'u pirojektoonni keenya yeroon jalqabamanii yeroo kenname keessatti xumuramanii hawaasa keenyaaf tajaajila kennaa jiru. Gama kanaatiin hawaasni keenya baay'ee gammadaadha jechuudha. Gaaffilee hawaasni keenya gama bu'uuraalee misoomaatiin pirojektoota qabu baay'inaan hiikkachaa jira. Keessayyuu akka godina keenyatti pirojektiin kenna tajaajila lammummaatiin hojjetamu, dhalataa godinachaatiin hojjetamu, deeggarsa qaamolee adda addaatiin hojjetamu yeroodhaa gara yerootti dabalaa kan dhufee fi fayyadama hawaasni keenya ta'uusaa asirratti kaasuun barbaada jechuudha. Bu'aan pirojektii kanaatiin dhufe jiruuf jireenya hawaasa keenyaa jijjiiruu keessatti gahee olaanaa taphata jechuudha. Gahee olaanaa taphata. Kanaan alattis akka muuxannoo gaariittis jedhamee kan ka'uudhaa danda'u hawaasni keenya kan mootummaa irraa eegu, kan dhaabbilee adda addaa irraa eegu, kan caala ofii isaatii immoo walitti fidee ogeessa qacaratee diizaayinii godinni yookiin aanaan mootummaan akka deeggaru godhamee ofii isaatii riqa hojjechuu, buufata fayyaa hojjechuu, bishaan baasuu irratti hawaasni keenya mataa isaa hirmaataa jira jechuudha. Humni hawaasaa baay'ee guddaadha. Humni waloo kallattii mootummaan keenya kaayetiin gahee olaanaa taphata jedhamee irratti hojjetamaa tureetiin humna waloo fayyadamuutiin jijjiiramuun guddaan pirojektii irratti hojii waliigalaa keessatti akka dhufu taasisuun danda'amee jira. Kana qofa miti. Gama buusaa gonofaatiin yoo fudhanne buusaa gonofaan yeroo rakkoo hawaasa keenya akka damdamatu rakkoo irraa balaa adda addaa irraa akka hin saaxilamne gochuu keessatti gahee olaanaa taphataa ture. Buusaa gonofaan miseensa horachuutiin maallaqa gurguddaa walitti qabuutiin yeroo balaa yeroo rakkoo hawaasa keenya qaqqabuutiin gahee olaanaa taphataa ture. Gama kanaan qonnaan bulaan keenya hojjetaan keenya hawaasni bal'aan keenya miseensa ta'ee gahee isaa bahee fayyadamummaa guddaa irraa argataa jira jechuudha. Kanaanis hawaasni keenya baay'ee gammadaadha fi bu'aan olaanaan irraa argamaa kan jiru nus cimsinee kan itti deemnu ta'uusaa kaasuun barbaada. Gama gaachana sirnaatiin yoo fudhanne hawaasni keenya nageenya isaa eeggachuu keessatti ofii isaatii irratti hirmaatee nageenya ofii eeggatee mootummaa bukkee dhaabbatee hojii misoomaa eegalle hojii biyya jijjiiruu eegalle itti fufsiisaa akka jiru ilaaluunis hin danda'ama jechuudha. Kan kenna tajaajila lammummaa akkuma iyyuu sila kaas pirojektii keessatti hojiilee babal'aa keessatti wanni hojjetamaa jiru uummata keenyaaf hawaasa keenyaaf abdii guutuu kan ta'e ta'uusaa kaasuun barbaada jechuudha. Kanaan alattis investimentii akka godina keenyatti jiru carraa poteenshaalii Finfinnee itti dhiyoo qabnu irratti hundoofnee poteenshaalii lafa babal'aa lafa diriiraa qabnu irratti hundoofnee abbootiin qabeenyaa gurguddaa ta'e gara godina keenyatti dhufanii hojii investimentii irratti akka hirmaatan hojiin hojjetamaa jiru baay'ee guddaadha jechuudha. Baay'ee guddaadha. Kanaan dura rakkoolee adda addaa tureera. Rakkoo nageenyaa furreera. Rakkoo nageenyaa erga furree booda namni baay'een gara keenyatti dhufee birookiraasii tokko malee harkifannaa tokko malee investimentii keessa galee carraa hojii akka uumu ofiis akka fayyadamu hawaasa keenyas akka fayyadamu bu'uuraalee misoomaa immoo naannoo hawaasni jiru sanatti akka babal'isu hojiileen hojjetamaa jiran hojiilee
baay'ee jajjabeessaa akka ta'e kaasuun barbaade jechuudha. Waliigalatti gaafa gaggeessummaa hooggansa keenyaa sarkaadhaan jiru gaafa ilaallu dandeettiin raawwachiisummaa hooggansa keenyaa hojii misooma irrattis, hojii siyaasa irrattis, hojii nageenya irrattis yeroodhaa gara yeroo dabalaa dhufeera. Keessayyuu akka godina keenyatti wanni muuxannoodha jennee kaasnuu fi irraa baratamuudhaa qaba jennee nuti ilaalaa jirru har'a wanni hin danda'amne hin jiru, hunduu hin danda'ama, jijjiiramni dhufuu hin danda'ama. Kaleessa namni yoo karoora mootummaan gadi buuse kun hin danda'amu, bajanni hin jiru, kanaafuu sababa adda addaa dhiyeessuun tureera jechuudha. Yeroo ammaa kanatti garuu hooggansi keenya hooggansa jijjiiramaa waan ta'eef, muuxannoo gurguddaas waan argateef, rakkoo keessattis qoramee waan ba'eef, hojii kamuu keessatti miira hin danda'amaatiin miira anatu jijjiira biyya, anatu waa sirreessuu danda'a karaa hidhuutiin hojiileen hundumtuu utoo hin harca'in kallattii mootummaan kaa'utiin potenshaala giddugaleessa godhatee karoora giddugaleessa godhatee hawaasummaa fayyadamummaa hawaasa keenyaa giddugaleessa godhatee hojiileen babal'aan hojjetamaa jiru jechuudha. Kuni maaliin dhufee hooggansi keenya hooggansa xiiqii, hooggansa waa jijjiiruu danda'u, hooggansa aantummaa uummataa qabu, hooggansa yaaduu danda'u, hooggansa rakkoo hiikuu danda'u, hooggansa rakkoo gara carraatti jijjiiruu danda'u ta'aa dhufeera jechuudha. Gandarratti ilaalle har'a tajaajilli gandarratti kennamaa jiru tajaajila baay'ee hawaasni keenya itti gammadu. Gandi ijaaramsi gandaa, gurmaa'insi gandaa jijjiirama guddaa hawaasa keenya fidee jira jechuudha. Dur hawaasni keenya mootummaa argachuudhaaf, hooggansa tokko argachuudhaaf sa'aatii baay'ee deemee yookiin aanaa dhaqa, yookiin naannoo dhaqa, yookiin godina dhaqa jechuudha. Har'a sun hafee jira. Dandeettiin raawwachiisummaa keenya hooggansa sadarkaa gandaa jiru baay'ee guddaadhaa fi dabalaa kan dhufe ta'uu isaati. Hawaasni keenyas qorannoo adda addaa gaggeessineen, supervisionii adda addaa gaggeessineen kanarratti baay'ee gammadaadha. Waa'ee daangaatiin dhufu, waa'ee bu'uuraalee misoomatiin dhufu, waa'ee komii adda addaatiin dhufu jechuudha. Yoo rakkoon jiraate achumatti keessayyuu karaa aadaatiin manni murtii aadaan jira jechuudha. Achitti ni hiikkata. Waan sanarra darbe gandarratti hiikkata. Dhimmoota xixiqqaa fi dhimmoota muraasa qofatu sadarkaa aanaa yookiin sadarkaa godinaa dhufa waan ta'eef hooggansi keenya sadarkaa gandaa jiru, sadarkaa aanaa jiru dandeettii raawwachiisummaa isaa dabalee gurmaa'insi gandaa keenya immoo humna ta'ee fi gandarratti wantoonni hojjetamaa jiran, jijjiiramoonni dhufaa jiran hawaasa keenya fayyadaa kan jiru ta'uu isaatii fi hawaasni keenya gammadaa ta'uu isaa kaasuun barbaada jechuudha. Waliigalatti egaa raawwiiwwan hojii keenyaa waggoottan 5 darbanii akka godina keenyatti yoo ilaalle jijjiiramoota guddaa fidee jira jechuudha. Kuni gama nageenyatiin jijjiiramni dhufee jira, gama misoomatiin jijjiiramni dhufee jira. Poteenshaalii keenya sirriitti hubannee poteenshaalii qabnu ilaallee poteenshaalii sana irratti immoo karoora baafannee karoora keenya immoo xiiqitiin hoogganuu irratti hojiileen babal'aan hojjetamaa jiru jechuudha. Jijjiiramoonni baay'een gama misoomatiin, gama carraa hojii uumuutiin, gama galiitiin, gama buusaa gonofaatiin, gama bulchiinsa lafaatiin, gama hundaanuu jijjiiramoonni gurguddaan dhufanii jiru. Jijjiiramoonni kun yoo properly sirriitti hoogganaman, yoo sirriitti hoogganaman, yoo sirriitti sonni itti dabalame, xiiqinoo itti dabalame, potenshaal ammas ilaalamaa deemame yeroo gabaabaa keessatti galma qabanne sana akka godinattis akka naannoottis milkeessuu hin dandeenya.